over there. Milki akkamit dargan dongora mali hojjanne kan je werga lalle boda yeroo ammaatti Oromiyaan biyyi teenya ummanni keenya maal keessa jira mooraan qabsoo Oromoo maal keessa jirti mooraan faallaa qabsoo Oromoo maal keessa jirti jootas deeman kana keessatti murtiilee gurguddaa biyya keenyaaf saba keenyaaf akkaan barbaachisaa ta'an takkaaf duuba deebisan takkaaf dura furgu keessa waan jiraniif sanatti yaadam dhiyeessaa jechuudha. Kuma jeetti dura eessa geenye akkamiin as geenye garamitti deemna ka jirurraa yaada kennuun yaada. Ka dura akkamiin as geenye walumaa waan guddannee walumaa yaadachiisuudhaaf yoo adda addaa bara yeroo sanirraa bara warri har'a moluu ta'e kun rifeensa qabaachaa ture san keessa bara san keessatti wanni an dhufee isatti wayiwaachaa ture laamsheena qabsoo movement paralysis keessa seennee waan jirruuf keessattuu rakkoolee bara 1992 uumaman irraa ka'ee rakkoo jaarmee qabsoo keessatti uumameen laamsha'uun qabsoo uumamee waan jiruuf kana keessa bahuudhaaf bifa haaraatti yaadu tooftaa haaraatti yaaduun barbaachisaa akka jiru waldaa qorannoo Oromoota irratti walgahii adda addaa irratti waliin mari'achaa turre jechuudha. Kana keessaa tokko yaadni ani isiniif dhiyeessaa ture qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo nagayaatti jijjiiramuun tooftaa qabsoo nagayaatiin socho'uun tarii fala addaati jechuudhaan leenjii kennuun warra as keessa leenjisanii jirtanii kitaaba adda addaa hiruun uummata keenya sochoosaa turre jechuudha. Kan biraa qabsoon teenya bara 1960 irraa kaasee hoggansa jaarmee siyaasaa jalatti socho'aa waan turteef falli itti aanu tarii hawaasa siyaasaa political society keenya keessatti afaan fajjiin waan uumamee jiruuf wal sakaalamee waan jiruuf tarii civic society waldaa hawaasaa keessatti socho'uun barbaachisa. Mataa yoo dadhabne miila walitti hiinuu qabnaa jennee sochoonu jechuudha. Ni yaadattanii? Kana lammataa qabxiin biraan nuti goone maxxantummaa daayasporaa irraa gara biyyatti qabsoo galchuu yaada jedhu. Kunis uummanni keenya kan daayasporaa dagalee takkaa'u deeggarsa qabsoo malee hoggansa qabsoo ta'uu akka hin dandeenye biyya alaati irraa uummata keenya biyya jiruuf bilisummaa isiniif hinna jennee waadaa galuurra qabsaa falmaddaa beekumsaan leencalloodhaan si bira dhaabanna jennee waadaa galuun barra wayya kan jedhu kanaan socho'uun jijjiiramni hammi tokko kan dhufuu danda'e. Kanaaf qorannaa babal'aa goone keessaa tokko jijjiiramoota bara 1991 as dhufan social political transformation dhufan laalu fakkeenyaaf afaan ofiitiin barachuun dhaloota qubee jedhamu uumuusaa magaaloomuu takkaa'u urbanization kan jennu kun uummanni keenya hamma tokko magaalatti galuun siyaasaan teenya baadiyyaa irraa magaalatti galuu barbaachisaa ta'uusaa akkasumas hamma keessatti dantaa wayyaanee tajaajiluudhaaf dhaabbattu Oromiyaan ijaaramuun oppidiyoon ijaaramuun humna qabsoo ta'uu akka danda'u hubachuudhaan tarsiimoo baafnee sochoone. Kanarraa milkaa'inni arganne maali? Qabsoo nagayaatti deemuun qabsoo jaarmee siyaasaarraa gara jaarmee hawaasaatti deemuun uummata biyya keessa irratti fuulleeffachuun milkaa'ina yeroo gabaabaa keessatti fide jechuudha. Kanarraa kaanee bara 2016 hiriira guddicharraa fi murruqii irreecharraa kaasee wayyaaneen akka kuftu sadarkaa wayyaanee raasuu fi kuffisuutirra akka geenye hubachuudhaan marii godhaa turre nan yaadadhaa waldaa hawaasa Oromootitti. Kunis wayyaaneen kuftee waan jirtuuf maal haa goonu transitional politics mari'achuu qabna. Siyaasaa ce'umsaa keessa seennee mari'achuu qabna yaadni jedhu bal'inaan uummata keenya keessa akka galu goona. Wayyaaneen karaa lamaan akka danda'amu tokkoffaa keessan haaromsa gochuudhaan internal reform gochuudhaan kan lammaffaa immoo fonqolchuun kan biraatiin bakka buusuun jijjiiramuun akka danda'amu. Kana lamaan keessaa uummata keenyaaf kan fayyadu gara dimokiraasii ceesisuu kan danda'u biyyas kufaatirraa hambisuu kan danda'u maali kan jennee marii barraa goone jechuudha. Rakkoon yeroo san ture akka yaadattan kan hin barbaadu rakkoon yeroo san ture yeroo dheeraaf wayyaanee kuffisuu qabna inni irratti qabsoofne maaliin bakka habuuf nun gaafii ta'ee jechuudha. Jaarmeewwan siyaasaa keenya
kun bakarra ture kun mana hidhaa ture. Kanaaf falli nu qabnu filannoo nuti qabaachaa turre keessattuu biyya san keessatti paartiin mootummaanii fi biyyi paartii government state tokko waan ta'aniif tokko kuffisuun kan diiguu ta'a jennee waan sodaanneef osoo shakkinu gara internal reform transition through reform yookiin immoo ce'umsa karaa reformiitiin godhamu karaa haaromsaatiin godhamu tunu baas kan jedhuun itti deemne jechuudha. Kanarraa kaanee wanni goone oppidiyoo wayyaanee jalaa bilisoomsuu humneessuu aangeessuu yaada jedhuun gadi baane falmaa guddaa abaarsa guddaa tichaa guddaa keessatti hojii sanis bakkaan ga'uu danda'an kan qofa osoo hin ta'in isaaniifis buusa yaamu oromaaraa kan jedhu dhaabutti ceenee jechuudha. Ce'umsa filanne kana sirna wayyaanee diinee kan biraatiin bakka buusurra achuma keessa warra wayyaa qaban warra xaharfamuu danda'an warra wayyaa'uu danda'an warra sabatti madaquu danda'an warra toobachuu danda'an kan jedhu gara fuulduratti baasuun dhaadheessuun humneessuun gara jijjiirama karaa haaromsaa itti seennee jechuudha. Kanarraa faayidaaf miidhaatu jira. Faayidaan irraa arganne qabsoon alaan hoggaa jennu biyya alaa qofaan osoo hin ta'in daandii irratti magaalota keessatti manneen barnootaa keessatti godhamaa ture keessaanis tumsa akka argatuu fi sirna wayyaanee keessaan nyaachaa alaan fottoisaa gara laaffisuutti akka deemnu nu gargaara jechuudha. Gaafiin Oromoo keessattuu erga Lammaa Magarsaa gara fuulduratti ba'ee booda gaafiin Oromoo fi sabboonummaan Oromoo yeroo duraatiif sadarkaa jedhamuu danda'uun hoggansa mootummaa fi paartii biyya bulchuun dhugeeffatamu fudhatamu ragaan bahamuun qabsoon teenya qabsoo haraam taate qabsoo farra biyyaa farra diigomsaa irra dabartee jaamuun hafee gara qabsoo ummata qabsoo mootummaatitti dhugaa qabduutti legitimization of the demand kan jennu sun uumamuu danda'a jechuudha. Kan biraa qabsoo haaromsaatiin jijjiirama haaromsaa keessa seenuun keenya wanni inni uume yoo kan taate sirna IPRDF sirna wayyaanee san keessatti baqaquun wal shakkuun wal wanjaluun wal harcaasuun wal diiguun akka dhufu gochuudhaan mooraa keenya keessatti hamma tokko isaanirraa fudhachaa mooraa isaanii haphisaaf laaffisaa akka deemnu nu gargaara. Garuu karaa kana filachuun karaa oppidiyoo aangeessuu takkaahuu jijjiirama keessootiin gara ce'umsatti seenuu jennee fudhanne sun karaa hundaan faayidaa qofa osoo hin ta'in mudaas qabaachaa akka ture irra deemnee ilaaluun barbaachisaadha. Wanni dhukkubbii nama qabu painful ta'e murteessine yoo jiraate haqa moggatti dhiifnee nagaa filachuuf dirqamuu keenya. We have to sacrifice justice for peaceful transition. Kana jechuun warra waggaa 27 ummata nyaataa ture, ummata ajjeesaa ture, ummata ganee alagaa jala shururaa ture, humneessinee osoo beeynu akka hin beeyne huubaa wajji ol kaafnee gara akkootti akka bahan gochuun dirqama ture jechuudha. Ummatni kan miidhamaa ture, kan cabe, kan dhiitame sun haqa akka argatu gaafachuun ce'umsa karaa nagayaa peaceful transition jenne san nu jalaa gufachiise jennee waan sodaanneef osoo nu dhukkubu lamaan keessaa tokko filachuun dirqama ta'e. Kabiraa jigiinsa biyyaa sodaannee itti fufiinsa sirna durii fi karaa isaa jechuudha. Sirna IPRDF yoo kan diinu taate yoo kan fonqolfinu taate sirni Itoophiyaa akka biyyaatti waan diigamuuf yoo diigame immoo Oromiyaa irratti waan diigamuuf nu fudhatee kufaa kophaa osoo hin ta'in nu fudhatee kufaa yaada jedhurraa kan ka'e osoo beeynu sirna nu nyaachaa ture san itti fufsiisuun gatii nuti kafaluudhaaf dirqamne keessaa isa tokko ture jechuudha. Kan biraa ce'umsa kana keessatti eega ce'umsatti seenne booda gochaan erga ce'umsatti seenne warri wayyaanee darsa tatatee obboleeyyan keenya gara taayitaatti dhufan keessaa gochaan wanti jijjiirame toltuu fi hamtuu qaba jechuudha. Toltuu keessaa dirreen siyaasaa bal'achuu kana jechuun hidhamtoonni siyaasaa bahuun jaarmeen siyaasaa galuun miidiyaalee walaba ta'uun wantoota toltuu agarre keessaa kana qofa miti. Hamileen Oromoo wayyaa'uun waggaa 50 booda taariin teenya lafa hin banne dhiigni ijoollee keenya lafa hin banne lafeen cabe lafa hin banne jechuudhaan
ummanni keenya injifanne we are victorious yani jawsun nama keenya keessa akka seenu qalbiin nama keenya yeroo fillee akka taatu akka boqotu dandeessifnee jirra jechuudha. Kan biraa masaraa Minilik kan summiin ittiin facaatu kan biyya keenya ittiin qoqqoodaa turan ittiin saamaa turan ittiin gurgurachaa turan kan nama keenya keessatti kolaasaa turan guyyaa tokkoof illee ta'u diina keessa ariine ilmaan Oromoo keessa galchuu danda'uun bu'aa tooftaa goonee sanii kun immoo uummata keenyaaf qalbii isaa wayyeessee ture. Garuu akkuma bu'aa irraa arganne hanqinnoonni takkaa mudaalee gurguddaanis tooftaa kanarra akka ture amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hanqinoota nu mudatan keessaa tokko dirreen siyaasaa bal'atus dirree siyaasaa bal'ate san masakuuf seeraa fi sararri tolfamuutu dhabe jechuudha. Hidhamtoonni ni bahanii garuu namni isaan qubachiise hin turre gara isaan deeman namni bu'aa ittiin galan illee qabaachaa hin turre jechuudha ijoolleen. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii bahan hedduun ijoolleen irra bosona jirtu warra mana hidhaa keessatti hedduu dararamaa ture jechuudha. Hidhamtoota gallakkifne erga gallakkifne booda akkamitti qubachiifna kan jedhu seeraaf sararri hin kaa'amu. Hayyootaaf hoggansi siyaasaa biyya alaatti irraa galee jira. Haa ta'u garuu hayyootaaf hoggansa siyaasaa kana wajjin waliin ta'anii waliin mari'atanii ilaameedhaan daandii ce'umsaa karoora ce'umsaa tarsiimoo ce'umsaa lafa kaa'uu dhabuun afaan fajjii booda irra dhalateef karaa nu banee jira jechuudha. Keessattuu immoo akka Oromoottis ta'e akka Itoophiyaatti hayyuun biyyaa hoggansi siyaasaa waliin gattaa'ee fuulduree waloo waliin mari'atee kaayuurra mariif wal hubannaa walootirra dantaa dhuunfaatii fi ilaalcha dhuunfaa aangessu dhaadheessutti deemuun rakkoo har'a keessa seenne kanaaf akka nu saaxilee hubachuun barbaachisaadha. Ce'umsa hoggaa jennu keessattuu ce'umsi sirna abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti godhamu keessattuu immoo kan qawwee malee dhufu kuni bakka kan gahu warri jijjiirama barbaadaniif jijjiirama sanii qabsaan keessanis alaanis bitaanis mirgaanis warri jiran sun caayaa tokko jalatti deebi'anii humna yoo kan ta'an taate cohesiveness uumuu yoo kan danda'an taate change agents warri jennu sun gara tokkotti dhufuu yoo kan danda'an taate qofadha kan jijjiirama san gaaza gahaadhaan humna gahaadhaan ciniisamuu danda'amu. Kun hin godhamne humna jijjiirama barbaadu kan Oromoo qabataniin kan biraatu walitti qabuun hanqatee adda facaasutu godhame. Dhugaa yoo ka dubbannu taate jijjiirama kana milkeessuudhaaf Oromoon tokko ta'uu qofa osoo hin taane